caalamul khafii isa jenne san jechuudha. Hagana eega jennee zaman ammaa kanas zaman duraanis karaa garaagaraatiin akkanatti walitti dhufeenya eega jiraate walitti dhufeenyi kun sadarkaa wal fuudhuu fi walitti heerumuutti akka jiru namoonni hedduun haasa'an. Mee dhimma kanarraa dhuguma aalamni kunniin lamaan walitti heerumuu shamara isaanii fuudhuu keessatti wanni jiru maaltu jira? Tokkoffaa qabxiin kun nama hedduun ajaa'iba. Namaan kana takka dhageen beeyna jinnii filmi namaa wal fuudha. Ka jedhu irratti hedduu namatti ajaa'iba ta'uu danda'a. Dhugumallee waan ajaa'ibaati. Mustabcad jiddan ammallee waan sammuun namaa qeebaluuf akkaan ulfaatu. Kanarratti ulamaa'ni waa sadii irratti wal dhaban yaada sadii irratti. Lamaan gariin at-tahriim guutumatti haraamidha. Wal fuudhuun. Haraama jedhan. Somi jaahillee wal fuudhuun haraamidha. Lammaffaa warra ulamaan gariin jibbamaadhantu jedhani. Gariin ulamaa waan qabu warra jedhu jira. Sadaffaan. Sadii kana. Irra filamaan jecha karagaadhaan deeggarame quraana hadiisa rasuula rabbiitiinis deeggarame. Ka ulamaan hedduun irra jirullee at-tahriim. Haraamummaa. Haraamummaadha. Li'annahu waa mijatu miti. Tokkoffaa rabbiin wallahu khalaqa lakum min anfusikum azwaaja. Azwaaja. Isinumarraa haadha warraa yookiin abbaa warraa isin uumnedha rabbi. Isinumarraa. Kanaafuu haati warraa yookiin abbaa warraa qaamuma dhala namaa kanarraa ka uumametu uuma rabbiiti wal madaala wal galalli. Ka rabbiin karaa godhellee waan rabbi karaa godhe uumamatti lafa nuu kaa'e fixra irratti nu jiraachise faallessuudha jinnii fuudhuu. Lammaffaa aayaa faallessuudha kun tokkoffaan. Lammaffaa wanni kun siistama gargaraati. Siistamni kun lamaa waliin simu. الإنسان صلصال من فخار ilmi namaa biyyirraa yoo aga sadarkaa gal'ii aga wantootatti dhiyaa dhufeeti achirraa uumame ilmi namaa asliin namaa bishaani ka durii biyyee haa jennu ka ammaa bishaan jinniin ibidda wanti kun waa wal simu miti tokkoffaa waan lamaa wal qabatu miti fakkeenya bishaanii fi gaazni yoo waliin na'ime waluma gubbaa yaa'a malee waliin fudhatu zayitii fi bishaan waliin fudhatu waan ija keenyaan nu agarru jechuudha. Inni sadaffaa wanti kun aslitti fuudhuun jaalala jidduu argamsiisuu walitti qanani'uu wal jaalachuudha. Wanni kun immoo mafquudu min aljin jinni yoo fuute hin jiru istimtaa'ni haqiiqaan jiru qaama biraati wanni kun qaama kanatti maxaquu fi qaama kana qaama godhachuun qaama san qaama godhatuun keetuu hagam takka mijataadha sammuu keetiin tilmaame itti bashannanuu fi ittiin qanani'ee wajjin bashannantee jiraachuufu qaamni kun akkamitti qaama sanii wal sima istimtaa'ni kaayyoon fuudhaa maali waliin bashannanuudha walitti qanani'uu keessa osoo dhimmi gurguddaan biraallee jiru kun jinnii bira iman jirre sadii afraffaa namni yoo wal fuudhu seerota nikaahatu jira waliyyi takka nama nikaahuudha abbaan jiraachuu qabaa waliyyi jiraachuu qabaa shaahidni jiraachuu qabaa nikahni hidhamuu qabaa mahariin kennamuu qabaa mahariin kennamuu qabu dhugaa afran kana arkaanu eenyurraa fuute maharii madhaba ulamaa garii irratti arkaan nikahaa afur الرضا بين الطرفين قرا لما جال اللي جراش قرا توك دركسي سني قرا توك انت لما فا شاهدين رجال جراچو رجال لهم صدفان ولي جراچو لا نكاح الا بولي ولي ملئ نكن نجر ولي يجو انما ابا ابرا بكبو شريعه يمتف ابا يكون ابرا بكبو شريعه يمتف ورئيس دالو دندچو صدي افرفان العقد كن نكاح نبرا يوكان تدبل مهريده وانت كنين افرا يوكن شننكم جرمو هنجرو دند امر صدق كبتي افرفا كن جنين والفود دندامو وليين رجاه وكم في ذات رجاء انسر رافدا موجود رافدنيك ابراتي مهرينو مالتا سيستم لك ولت ندلغو برين نبرت دلغو سيستم جني برت ندلغو برين حتى نمتجي توكو جني وجين دلغاتو رغا فد جدمتي يا مجموع الفتاة كيست دور ورقي نافدا ملق غوري درهم كان غوري نافدا جد بودرن غافد جد ايسانا فدا جد غافد برد ايرا لغاسي فدا دو كاسي فدا نانجل لانهم سيستم انساني برت دلغو ورقين ون انسان برت ورقي فكنيا غارا كيسا قوتي فيدو دندو ملتري
Garuu siistam isaanii keessatti hin dalagu warqiin sun kan dhala namaati. Sun ilma namaatiif addunyaa kennaa fi malee. Fakkeenyaaf makiinaa osoo jinni makiinaa uumte. Makiinaa jinni yaabbattee deemuu hin dandeettu. Waan hin jirreef waan qilleensa. Kanaaf warqii nama biroo Yamanii hatee birrii Yaman irraa hatee mallaqa nama biroo Shaamitti naa fida jedhee iccitii isaa gaafa baru. Inteemiyaan kana lafa kaa'e. Kanaaf osoo maharii illee ka godhan ta'e mahariinuu mallaqa kamiin tahaadha. Kamiin tahaadha. Eeguwa. Yoo jinniin yoo inni isirraa fuudhe jechuudha. Yoo isirraa inni fuudhe illee lachuttuu hin ta'u. Inni shanaffaa qabxiin kun akka hin danda'amne wanti kun inni shanaffaa jinniin waan adda addaatti jijjiiramti. Gosa garaagaraatti. Waan biraatti jijjiiramtee si biraa dhabamti. Inni tokko isiin tun jaartii ta'e ta'uu maaliin beekatan? Nama biraallee fakkaattee dhufuu dandeetti waan ta'eef. Dhiira taatee si bira argamuu dandeetti. Yookiin nama dubartii biraa fakkaattee si bira dhufuu dandeetti. Kayfa arafta annaha jaartii ta'e ta'uu akkamiin beekta? Ilmi namaan beekama. Maqaa qaba. Dhiiga qaba. Gosa qaba. Ashaaraa mataa isaa qaba. Gosa qaba sarara ittiin nama san beeytu jira. Kana maatii isaa garamiin beeyta isa ta'uu yookiin dubartii biraa ta'uu wanni ati beeytuun maali? Sammuun namaa mustabcid jiddan waan sammuun namaa qeebaluu danda'a. Sheekh Saalih Al-Fawzaan rabbi umrii isaan haa kaa'u. Nama ulamaa gurguddaa addunyaan tun qabdu keessaa tokko Riyaadin jiran. Ulamaa gurguddaa warra Useyminii Ibn Baaz Imaam Al-Albaan irraa hafan keessaa tokko. Gaafatan jinni fuudhuun danda'a maanna yaali garuu waan irra geettu nu himi jedhani. Yaali waan irra geettu nu jedhan jinni. Isaan dura ulamaa taabi'oota keessaa Aamir Ash-Sha'bii warra akkaan qoosu keessaa tokko ulamaa akkasuma min hafadhatii akkaan nama dandeettiif zii qaburraa. Namni gaafate sheeka Iblis jaartii qabaannan sargii saniin dhayne jedhe. Iblis jaartii qabaannan sargii saniin dhayne garuu boodarra durriyaa rabbii wayita durriyaa shayxaana irraa haasa'u durriyaan qaba jaartii qabaachuun isaa beekamaadha wal horanii. Boodarra aayaa san qaba inni sargii saniin dhayne itti jedhu inni qoosaaf deebisee. Qoosaaf deebisee. Kanaafuu qabxiin kun qabxiiwwan shanan kanaan ulamaa'ni haraama jedhan Al-Hasan Al-Basri Imaam Qataada Ibn Di'aam As-Saduusi كذلك علماء أسأنا كيسا إمام السيوطي علماء يدون جماهير يدون التحريم لأنه فطرة أمم إلمنا ما فعل لسه وانتو تقبتي كارني كونوا قهد أستاذ قبتي ون أم سن كاستن وفدوبة دي بنيو لهلو وانتو كون هقمتك أكا ألفاتها تيفي كالتي كمينو مجتا أكا انتاني نوغر سيسا كبجمتو